بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي كم جرتو نجا كيسني فيا كيسني بقى نجا انجراتني أمس نجا ناجرات لا سنين جرا نجا في رحمن ربي كلام كم نيسن الرها جراتو سبولي نسا جراتو إن شاء الله هرّا هوني الرادو بتشوبر بعده وان أداتي متي وان ما اسم بيت تاني جرو يو فيديو كنا إن شاء الله شير نافجو تاني إنترنتي سنبران أكن نافجيت تان إسنجا فدا مالف جناني ني kun akka amantii keenyaatti illee waan fudhatame hin qabne jechuudha. Namni nama tokko jaalachuu waanuma jiru nama tokko akka obbolummaattis ta'ee akka barbaadetti jaalachuu waanuma jiru jechuudha. Garuu daangaa rabbii jaalala keessa daangaa rabbii tarkaanfachuunis waan hamaa tokko jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade nama tokko gaafa jaalate daangaa rabbii darbee akka rabbi hin jaalannetti jaalachuu hin qabu jechuudha. Tokkoffaa rabbiin mu'minni waliif obboleeyyan jedhe malee kaafirrii fi mu'minni waliif obboleeyyan hin jedhe tokko hin jiru jechuudha. Gara amantii keenyaatti ittoo deebine eessaanillee nama muslimaa shahadaa tokko waliin qabnutu anaaf obboleessa malee namni shahadaa tokko waliif hin qabne namni amantii biraa irraa jiru lammii kiyya malee obboleessa kiyyaa miti jechuudha. Akkuma amantii keenyaatti iyyuu kana ammoo ana qofa osoo hin taane hundi keessan ni beektanii daa'imni xiqqoon lafaa dhufullee hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanni har'aa an jechuu barbaade yeroo baay'ee sagaleen kee hin dhagamu waan ta'eef sammaa godhadhee jira. Sagaleen kee yeroo baay'ee yoo dubbadhu hin dhagamu waan ta'e hin beeku waan shaashaa bilbilaarraa ta'e Allahu alam hin beekne. Kanaaf iyyuu har'a wanni irraa dubbachuu barbaade intala isii abiyyi waliin jahannam seena jettu jechuudha. Obbolii abiyyi waliin jahannam dhiisiitii bakka barbaadde dhaqi. Garuu ustaazota keenyarraa bu'i. Ulamaa'iin dhaaltuu ambiyaa akka taates beeki. Ulamaa'iin dhaaltuu ambiyaati. Ulamaa'ii arrabsite jechuun ambiyoota yookiin nabiyyoota hunda arrabsite jechuudha. Kana jechuun immoo ulamaa'iin dhaaltuu ambiyaa akka ta'e ati nuni beekta jechuudha. Kana immoo irra teessee ustaanni eebaluu atuu munaafiqaa ustaanni eebaluu atuu akkanaa jechuun jaahilummaa kee agarsiise jechuudha. Jaahila waanuma tokko hin beekne jechuudha. Osoo waa beekte ati nuyyuu abiyyi waliin jahannam seena hin jettu jechuudha. Kanaaf jahannam jechuun waan ta'e osoo beekte osoo quraana rabbi qaraatee beekte yookaan immoo osoo hadiisa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam osoo dubbistee argite jahannam jechuun kan namni itti hawwuu miti jechuudha, kan irraa maganfatu malee. Kanaaf jaalalli ilma namaa waa tokko siif hin godhu jechuudha. Addunyaa irratti jaalattee akka barbaade ta'uu ni mala walaakin akhiraa irratti sin fayyadu jechuudha. Kanaaf jahannam waliin seena jettee xiqqoo hedduu na inni jedhe maaliif jennaan atis waanuma abiyyi jaalatteef abiyyi waliin jahannam seena jettee jechuudha. Tokkoffaa abiyyi murtaddiidha. Murtaddii jechuun immoo ummata kiristaanaa kan amma nabi Isa alayhi salaam yookiin immoo Iyesuus Kiristoos alayhi salaatu wassalaam waaqa jedhan caalaa jahannam irraa gadiin aantu irratti kan gubatu eenyu murtaddiidha jechuudha. Abiyyi isa waliin jahannam irraa gadii san keessa seena yoo jette immoo akka isaatti murtaddii ta'e isa waliin jaalatte miti. Waan inni zulmii inni ummata Oromoo irra geggeessaa jiru bartee jaalattee miti. Zulmii isaallee jaalattee miti. Osoo immoo kana hunda dalagu yoom argitan yoom akkana taatan jettee dubbatte jechuudha. Obbolii yoo xiqqoo mallee taatu dhiigni Oromoo si keessa jiraate ta'e dhiiga Oromoo miti dhuguma islaamaa dhugaatu yoo hin taate ta'e silaa waan kana hin dubbatu jechuudha. Tokkoffaa abiyyi Oromoofis ta'e islaamas waan hin taane jechuudha. Nama akkaan islaama miidhe jechuudha. Bara isaati kan masjidni 37 gubate jechuudha. Bara isaati kan ilma Oromoo mana barumsaa kan itti baratanii itti hidhamu jirtu jechuudha.
Bareesaati kan ilmaan Oromoo lukaa fi harka cittee deemu jirtu jechuudha. Mee deemi ilaali. Kaanillee immoo maal jetti shaneetu ajjeese jetti. Subhaanallah osoo waan ragaa argani. Osoo ragaan guutuun deemu jiru shaneetu akkana godhe jettu jechuudha. Subhaanallah. Jaalalli ilma namaa ijas nama jaamse afaanis waan dubbatan nama dhorga jechuudha yaa ilmaan Oromoo. Kanaafi yaa obboleetti hiyya tooba dhugama rabbii deebi'u ofii keetiif iyyuu jechuudha. Jalqaba nama waa jechuu irra aninuu maal keessa jira jedhii uf ilaalime. Ustaazotaan munaafiqa jette ati yoo maaliidha? Mee ustaaz maal irraa argiteetu munaafiqa jette? Waan abiyyi zulmii dalagaara jedhaniifi waan abiyyi akkana nu godhaara jedhaniifi ustaazotaan munaafiqa jettamoo waan isaan hojjetan waan biraa maal argite irratti? Waan akka irratti hin argine. Waan jaalala abiyyi qabduufi waan immoo yoo abiyyiin jaalattuufi isaan immoo yoo abiyyiin waan hin deeggarreefi waan zulmii abiyyi ittiin adeemaa jiru kana isaan hin fudhanneefi ati maal jetteen munaafiqa jetteen jechuudha. Subhaanallah. Ammoo nama muslimaa tokkoon munaafiqa jechuun maal akka ta'e ufumaa keetti hubadhu. Ufumaa keetti itti yaadi maal akka ta'e. Yaa obbolee yoo hin beekne ta'e baradhu. Yoo beektee ta'aa jirta ta'e immoo yoo rabbi si haa qajeelchu. Kanaafi ijoolleen ammallee viidiyoo isii sheeroolii gootanii mee waan isin jettu dhageeffadhaa, mee waan isin akkana taatu dhageeffadhaa. Maal haa goonu ree? Wanni goonu tokkos hin jiru. Maaliif sheer gootan viidiyoo isii? Sirumaa isii deeggaruu jirta immoo maaliif maal naa godhaa jechuufi viidiyoo isii sheer gootaniif. Ustaazota arrabsuun isii tolee? Ustaazota munaafiqa jechuun isinitti tolee? Mee maalidha? Maaliif viidiyoo isii sheer gootaniif? Subhaanallah. Ani xiqqoo yoo taa'ee yaaduyyuu isinummaayuu isii caaltani yoo warri isii viidiyoo isii sheer gootan. Isii qofa osoo hin taane viidiyoo nama baay'eetu yaani jechuudha tokko kan inni ariida asiin ga'ee taa'ee ustaazotaan munaafiqa jedhu tokkollee isaan isirraa dhageesse akkas dubbatti. Kanaafi jarri kunniini wallahi subhaanallah jaalala ilma namaa malee amantiin keenya maal akka ta'e hin beekan. Osoo beekaniyyuu waan akkanaa hin dubbatanii ture. Gandummaadha. Gandummaan kun immoo ofii ibiddan nama gata subhaanallah. Osoo abiyyi koottaa ibidda bannaa jedheeni walumaan badde. Hundi keessanii warri abiyyiin deeggartan jechuudha. Dhugama yoo islaamummaa yoo qabaattanii kana yaada. Tokkoffaa yeroo masjidonni 37 gubate yeroo eenyu baan hiriira baani maal jedhe yoo goojoo tokko gubate abiyyi gubee jedhanii abiyyi eessa jira jedhanii yookaan immoo mootummaa eessa jira jedhanii jedhee amaariffaan dubbate jechuudha. Mee masjidaan goojoo inni jechuun sun isinitti tolee kan har'aa wallahi billahi ustaasni suni munaafiqa jettanii jechuudha ol baatanii. Masjidaan goojoo jechuun sun isinitti tolee masjidni yeroo isaa akkasi gubachuun sun isinitti tolee. Kanaaf yaa obboleeyyan kee yoo dhuguma islaamummaas qabaattanii waan kana taa'aa itti yaada. Silaayyuu dhiiga Oromoo soo qabaattanii har'a dhiigni ilmaan Oromoo kan akkana jigu suni isin yaachisa ture. Asii ol baatanii waan barbaree diimaa nama barbaree diimaa muxatee ba'ee fakkaatanii afaan keessanii nama barbaree diimaa muxatee fakkaatanii shamarrii jechuudha. Kan abiyyi deeggara jettan. As baatanii nurra caffartan. Takka immoo yoo akka waan nama boorataa daakee ba'e fakkaattee as baatee nurratti caffarte. Maali? Mee dhiiguma Oromoo yoo qabaachuu baattani
ilma namaa ta'uunu yaada isiniif ta'a. Ilma namaa ta'uun keessan yooma dhiiga Oromoo illee qabaachuu baattan jechuudha. Kanaaf osoo dhiiga Oromoo qabaattanii osoo Oromoof ka yaaddan ta'ee sirumayyuu namicha kanayyuu hin deeggartan. Maaliif jennaan akka inni itti nu miidhaaruu laaltanii miidhaa inni nu miidhaaruu kana laaltanii akka nuti namicha kana morminutti ni mormitan ture. Garuu as baatanii nama nagahaa irratti nama ta'u ofiitiifuu waan nyaatu dhabee bosona keessa ciisaa jirutti isatu waan kana godhe. Kan Amboo keessa nama fixaa jiru waraana mootummaati malee waraana eenyuti miti. Waraana booboo yookaan immoo shaneetii miti. Obboleeyyan kiyya ani hundi keessanuu hin beektan ta'e abbaa manaa kiyya Ramadaan suuqii isaa keessatti osoo inni suuqii cufee balbala yookaan immoo huulaa suuqii irra taa'uuti waamanii suuqii bane jedhanii yeroo laganaa gabaa ture san jechuudha. Hin banuu jedhee namni narraa bitu hin jiru waan ta'eef. Bane jedhanii tuman jechuudha. Inni banuu didee jennaan. Kanoo shane dhaqee tume maatii kiyyaa arsii maatii kiyyaa warra kiyyaa mana isaanii yeroo meeqa keessa deemanii akka waan isaan waa hatanii jechuudha. Akka waan isaan waa hatanii mana keessa kaayatanii jiraniitti 10 jechuudha mana keenya waliin dha'an. Kanoo shanitu dhaqee mana keenya waliin dha'e ummanni keenya hin beeku shanee fi waraana mootummaa walii hin beeku. Kana hundayyuu osoo dhageenyu osoo arginu garaan nu gubatee waanuma goonu dhabne yaa Rabbi mootummaa kana nurraa kaas jennee jechuudha. Isin immoo yoo as baatanii ija sooqiddaan dhiqattanii shaneetu akkana godhaa jira jettan jechuudha. A'uuzu billah. Wallaani isinii fi sheexana sirumaayuu gargar hin baasu. Ka waan hamaa irra nama gargaaru. Sheexanadha ka waan hamaa irra nama gargaaru. Sheexanadha akka namni hamaa dalagu kana nama taasisu. Isin immoo sammuu keessanii akka sheexanatti akkasumas immoo maal godhani isaani laayikiif sheerii isa barbaadan. Kana jechuun immoo laayikiif sheerii barbaadu jechuun gaafa laayikiif sheerii argate sheerii isaanii baay'ateef ni gammadan. Isin warri isaan jala deemtanii maamala sheer gootaniif immoo gaafa isaan waa poostii godhan yoo sheer godhuu fi baatan yoo isaan daawwachuu baatanii ufumaan ifatanii ofirraa dhiisan jechuudha. Isin immoo jala deemtanii achitti garaan isin cincee jechuudha. Onneen isin gubatee achi keessaa baatan. Maal qabdan achi jalaa? Hajaan keessan maalidhoo maal barbaaduu deemtan? Miidiyaan baay'eetu jira oo miidiyaa baay'ee sanii hordoftanii yoo waan hordoftan dhabdan. Ansirumaayuu isinumaayuu na ajaa'ibeeyo. Kanaaf iyyuu obboleeyyan kiyya of baraa eessa jirra jedhaa warri abii jettaniitiin akka shahaadaa godhattanii akka waan eenyu wayii isinii ta'eeru akka waan du'aa ka'uu eeddanii wayiitti itteenuu jettan abii jedhaa ooltan yoo maqaa isaadhaan immoo yoo akka waan nama korreentii qabee taatan. Astaghfirullah alaykum. Wallahi hedduun ani hin beeku. Sirumaayuu isiniifuu gaddee jira akka nama du'ee wayiititti. Ka du'e caalaa isintu du'e. Osoo jirtan duutanii jirtan ofirra dhaabbattanii waan hamaa deeggaraa waan hamaadhaaf harkadhaa. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhee waan hamaa tokko yoo argite harkaan deebisi jedhe. Yoo harkaan dadhabde immoo arraba keetiin deebisi jedhe. Yoo arraba keetiin dadhabde immoo qalbiidhaan jibbii dhiisii jedhe. Isin kana hundayyuu godhuutti hin jirtan. Sirumaayuu waan inni hojjetaaru kanatti akka inni daran itti dabalee hojjetuu fi kakaasaa jirtanii jechuudha. Mee jalqaba eessa jirra jedhaa of yaadaa. As baatee immoo hadiisa himti. Hadiisa waan olitti hin dhufne jechuudha. Astaghfirullah. Wallahi hedduun ani hin beeku an siif gaddee jira.
baay'ee keessantu jira warri akkana isiniif gaddee jira dhugaa rabbi. Kanaaf iyyuu wanni isiniin jechuu barbaade viidiyoo jaraas sheeriin godhina warroonni dhugumaan dhugaa amantii keenyaa baasuufi akkasumas immoo waan amantiin keenya irratti nu ajaje hordofuuf yoo taatan wanta san waan isaan poostii godhan yookaan immoo viidiyoo isaanii sheeriin godhinaafi akkasumas immoo jala deemtanii koomentiin barreessinaafi yoo isaan immoo ufumaan hifatanii ofirraa dhiisanii jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaade inshallah rabbiin hidhamtoota keenya nuuf haa baasu du'aayii keessaniin